Hayyee hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ambaayii nagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan I love you I miss you sinin jedha egaa wanta kana warra nagaa qabdan tan sinitti himachaa jira jechuudha warra sammuu dhukkubsatee waan namaan jedhu beekne waan baay'ee wanti namaan jedhanii nama arrabsan illee adda jechuudha nama arrabni nama tokkoof jedhamuu fi nama tokko hin jedhamu wal qixamti namuma arrabsu keessattu arrabni wal caalaa jechuu dandeessu fakkeenyaaf namni tokko abbaan taate as keessaa jechuudha video kaleessa dalage irratti jechuudha baay'ee na arrabsitee turte waan isheen jettee na arrabsitee haftu gursummittiin aan jette anama baay'ee arraba kanaaf deebii kennu osoon taane haftuun maalidha gursummaa maalidha hiikasaati isheen hin beektu waan ta'eef hiikasaatti muu dhufe jechuudha I don't care wata fedhe yoo jedhee nama arrabse namni miidiyaa especially namni tokko miidiyaa fayyadama taana riskii kana hundumaa fudhateetudha challenge asirra jiru hundumaa fudhateetu komentii isaa kennamu hundumaa fudhateetu komentii gaaris komentii yaraas fudhateetu gaafa miidiyaatti bahu kana hundumaa fudhadheenanis kan asirra ture jechuudha haaraa miti arrabni garuu itoo amma huuqattu way goggogdu way maalii way re'ee way naan jette weeldan maafi mushkil rakkoon qabu garuu gursummaa haftuu way yeroo naan jettu who is gursummaa inee gursummaa nኝ ዛሬ አማርኛና አፋን እንግሊዝኛ ከናሰው ይችላል አፋን አማራፊ አፋን እንግሊፋቲን ደብሳፊ ይችላል what is ጉርሱማ what is have to ማይ በቃ ከናከንተው ቤቱ በቃ ለማዛ ቢሽቅ ጎቹ ዋን በርባዴ ይችላል namni tokko yeroo si arrabsu yooti kolfiteetti baacceetti qooste nama sana deebi'ee aarasiniif illee barumsa ta'a dhugaa waqa namni tokko garaasaa keessa yeroo itti du'ee sin arrabsu itti qoosaati deebisaa fi irratti baaca malee aman sarara inni jira habibti min ማለት ነው ጉርሱማ ማለት ምን ማለት ነው ሀፍቱ ማለትስ ምን ማለት ነው me isin warri nagaa qabdani warri fayyaa qabde warri fayya buleessi sammuun keessan fayyaana qabu yaadu gursummaan eenyudha haftuun akka aadaa oromootti jechuudha kun maqaa namaa baahee jirudha dubartiin tokko yoo maal taate gursummaadha isheen jedhamti yoommoo maal taate haftuudha jedhamti me kan isin baay'ee keessanu hin beektu me ani fayyoon jaalala gursummaa iddoo kamittan ta'e haftus iddoo kamittan ta'e haftu erga eessattan ta'e hafee beeka ayyerii irratti yookaan haftuun itoon daarii kongeetu maqaasa naannoo koyuunge kanini haadha manaatti jijjiira singilummaa raachuudha dingilummaa raachuudha samtaachuudha ageessaniitu kakkuun illee doosheen teessee kolfitu dhugaa waaqa televiziyoonii ilaaltee achi saada teessee kolfiti haggoo teessee kolfiti televiziyoonii ilaalti sagaleen qabu garuu na gara viidiyoo kottaa yaada kottaa deebi'uuti ijoollee kiyya dhugaa waaqa nama waan jedhanii arrabsan adda baafachuudha waan biraa waan baay'ee naan jettee na arrabsuu hin dandeessi namni sun jechuudha garuu kana jette yoo na arrabsite akkamitti anaan jedhamuu danda'e kun akkamitti yeroo yaadamudha yaada sakaraa kanaati isa karaa kamiitiin haftuudhaan jettu amma na qabadheen jira haftuu miti durattis haftuun taane kana boodayyuu haftuun ta'us gara fuuldurattis haftuun jedhamus haftuus hin taanisani haftuun akkam yoo taate umurii meeqa achi yoo darbite umuriin baay'ee akkam yoo irra turedha dubartiin tokko haftuu kan jedhamtu bara kana immoo haftuun jirti haftuun jedhama dubartiidhaan hundi shii wal qixuma heerumti baqa wanti haftuu ishee jichisiisu hin jiru baqa
dubartiin kamuu umurii barbaadetti qaxxattee heerumuu dandeessu wanti haftuu ishee jechisiisus hin jiru. Hafeera gabarri isaa irra darbeera jechuudha. Yeroo barbaade kaatee heerumuu dandeessu wanti haftuu ishee jechisiisu tasallee hin jiru. Bakka dur garuu duratti yeroo teknooloojiin akka kana hin babal'anne dubartii tokko umuriidhaan daangessanii haftuudha. Bara kana garuu haftuun hin jirtu. Bakka jaallattus jibbitus kuni ibsa godhaan jira jechuudha. Na yaa habibti haftuu miti an argaartamni gursummaas miti kana qaba. Agayoonaan nan agarre moo maalidhaati garuu nan agarreeyyuu mama ko video kakubaa irra bashti gahuno buno mucaashee kana fakkaattuun qaba. Kanaafu haftuu hin jirtu bara kana jechuudha. Bakka kaayyoo ishii galmaan gaachuuf yeroo barbaadde heerumuu dandeessi. Bakka maa gochuu hin danda'amu. Yeroo barbaaddetti heerumuu dandeessi. Wanti haftuu ishee jechisiisus hin jiru. Gursummaan ishee akkamitti yoo jedhan akka aadaa Oromootti akka keenyatti akka ni beekutti jechuudha. Gursummaa jechuun nama heerumee diige. Gaa'ila diige warra isaatti galee natti fakkaata. Gaa'ila diige kan warra isaa jiru maatii isaa bira kan jiru gursummaadha. Duratti waan bara kana garuu namaan jedhamate adoonnaan namaan jedheen beekusi heerumtee hiiktee heerumteetu bakka dhiistee galtee kana. Dur garuu gursummaadha jedhama. Gursummaa fi indaanqoon qe'ee digdifaa jedhama. Tuffii jechuudha. Bara kana garuu wanti gursummaa jechisiisu hin jiru. Gursummaa bara kana jedhamatee hin beeku sinin jedha hordoftoota kiyya. Yaa garuu namni nama arrabsu nama faarsu kan jedhamu tokkos jira. Namni si arrabsu tokko si faarsu kan jedhamu jira. Kanaafu waa fedhee jedhee si arrabsuu danda'a jedhama. Garuu nama tokko yeroo arrabsa waan jedhanii arrabsanillee yoo adda baafatan gaariidha. Waan afaan namatti baqaqe qofaaf dubbachuun faayidaa hin qabu. Siin jedha tarii gursummaa si ta'uu dandeessi. Tarii haftuun si ta'uu dandeessi. Kanaafuu habibti ani gursummaas miti ani haftuus miti. Nan agarre natti fakkaata viidiyoo kaleessa hojjedhe qofa viidiyoo koo argiteetu akkana jette ta'us danda'a. Kanaafu an haadha jaalalaan jedhama giiftii dureen jedhama. Yoona baruu barbaadde maqaa kee jechuudha. Haadha jaalalaan nan jedhi gar fuulduraatti jechuudha. Gursummaan nan laallatus yaa hiika isaa hiikuuf hin dhufe malee waan nama ilaallanne keesseenuun gaarii miti. Wanta nama ilaallannes tuttuquun gaarii miti. Wanta yeroo waamaman keessatti waamicha sana keessatti qoodan fudhanne keesseenuunis hin barbaachisu. Kun hunduu nan ilaallatu ture. Gursummaanis haftuunis na hin ilaallatu garuu hiikni isaa immoo siin galle. Afaan Oromoo dubbachuu beekta malee yookaas immoo qubetti carcar gootee akalaat godolee gootee barreessuu beekta malee hiikni isaa siin galle. Kanaaf si gashuu immoo dirqama waan beekan wal barsiisuu kan jedhamudha. Kanaaf jedhe hiika isaa si hiike. Baay'ee si arrabsaan jiru an sin arrabsine waan ati jetteen jedhe. Namni tokko immoo gowwaan deebisee of arrabsa kan jedhus jira. Gowwaas miti ani ofis arrabsaan jiru. Ani gursummaa miti ani haftuus miti maaltu kana hundumaa natti maxxansa ofis arrabsaan jiru. Anyways kanaafu hiikaan jira barsiisaan jira. An barsiistuu jaalalaati yoona baruu barbaadde giiftii dureedha. Mootii jaalalaati habibti gorsituudha ogeettiidha. Osaan jiru sires ijoollee baay'ee gorseera barsiiseera si muuxannoo qaburraa waggaa 50 taane 40 taane 30 taane suuraan ni dubbataa jedhan suuraan ni dubbata kun mormi koos hin dadachaane sun turresi siin jedha
Wayo sorry ordoftoonni kiyya warri warqii taatan warri jaallatamoo kabajamoo ni jaran hambisa. Yaw warri baay'ee na jaallatan jirtu warri baay'ee na dinqisiifatan jirtu akkanuma negatiivii immoo warri na jibban jiru warri na arrabsanis jiru waan ta'eef giddu galeessatti immoo warreen na ajaa'ibsiifatan warra na jaallatan warra na dinqisiifatan immoo kabajuun dirqama koo jaallachuun dirqama kooti isaaniif of eeggachuun dirqama kiyyaa jechuudha. Kanaafuu mucatti intalo look qoy mama tinsi agarsiisa timorra bashina me akkuma shira bashtaw na haadha kakuun jedhama. I'm not gursuma. I am haadha kaku. You know? Hi di mama. Hi di. I am haadha kaku. I'm not have to. You are understanding me. Ingilifa gafa kasa akka ingilifa haasa'u baay'een keessan jirtu warri ingilifi kiyya isin kolfisiisu jirtu isin bohaarsus jirtu በቃ ከናሁ ጋር ፈከሰከሲ ፈታይ የሚን ቁም ነገር ማውራትስ በቃ ነመሰነ አርሶ ወርባዳ ከናቲ ይረቲ ሀሶፍታችሁ ለከደ እንግሊፍ ብቻ ሀሶፍታችሁ እንግሊፍ ቆፋ ሀሶፍታችሁ ወይኔ ሶሪ ነቲንግ አዲና ዱጋዋቀ ወሪና ጃለተን ነከበጀ ያው ካነ ፈካተ ቪዲዮን ኪያ ነጋድ